walalaa qopheesseetan jira mata dureen isaa zeen laallatee jira ati zeeni bittee ani biteen jira majjaanaa torbanii tokko hidheen jira akkuma maraataa kunoo iyyaan jira assalaamu alaikum siniin jedheen jira. Hordoftoonni zeenii hundi akkam jira waan zeeniin nu godhe himachuufan jira witingii hin himu kun jalqaba duraa namoota meeqatu wal kijibuu jira ammallee lammaffaa majjaanaan torbanii kun nu miidhaa jira Itoophiyaan bilbiluu kunis rakkoo biraa dararaa zeeniidhaan nutti cimee jira namni irraa dubbatee jira ana dura anis obsa dhabeen ka'e faana isaarraa ergaa zeenii bitee waggaa gaheen jira guyyaaf halkaniyyee bu'aa dhabeen jira iyyeessaan guddate qalbiin na gogeera kan kanaa agarree hinjaasaa akiraa akkuma ollee bulluun gudiin dhufaa jira isa zeenii kana na dhagayaa har'a. Gurraa fi jaamitii dhagayaa qalbiinii kan dubbachuuf deemu waa shari'aa zeenii ani niin dubbadhaa yoo dhagahe namni shari'aa zeenii kun nummiine jettanii kheyrii harkaa qabnu hin finne jettanii nama nyaataa oollaa osoo yaadattanii ishiin akkas jette akkas jedhe inni jettee bu'u akbaarri zeenii kijiba bukeessuu walit dawwalanii. Yaa shari'aa zeenii warri si bitate ashara riyaalii majjaanaa hidhatee halkanii fi guyyaa torban wal yaabbatee dura akkamina gaafa yaa wal gaafatee gaafuma awwala shari'aa bitate daqiiqaa kudhanii akbaarri dhumate sobuma haasaa dhugaa keessa kutee sa'aatiin lamaatu gaafas ni hanqate sa'aatii sadaffaa itti dawwalatee majjaanaan hin dhumu shaana sababatee kanaan harkaa bahee soba gurra guutee waan zeen hin dubbannu kafannurraa gate. Arrabni hooqullee waa nama madeessu osoo dhugaan jirtu an soban odeessu warri jecha kiyya kana na dhageessu warra zeen keessatti sabsabaa wal geessu yaa warra zeeniidhaan kijiba bukeessu mee of dura laalaa dubbiin kun nun baasu akka saree gaanaa nama walib buusu kan wallaalen jiru karaa isa baasu. Haalumti zabanaa kun garaa na nyaataa warri zeeniin iyyuu halkan rafaa laataa silaa isa guyyaa eenyuun wal gaafataa halkan maarii rafaa dhalaatti dhayataa sharmuuxaa dhalaatii wajjini dhaabbataa majjaanaa suudiitiin namni wal qixxaataa afaaniin kokkolfee miyaansi dhiqataa dalagaa fixannaan diimaa irratti ejjetaa bilbila hin kaasu mashkuula himataa zeewwitingiin himu waan fedhe dubbataa sirra achi deebi'ee tokko qopheeffataa ati quban qabduu bar dhibba jaalataa si malee siin jedhee barsitti kakataa jaalala sobaatii siin dalagataa si raffisee ka'ee tokko ol qabataa iyyeessaa jawwaalaa mataadha himataa chaarjiinni jawwaalaa guyyaatti hidhataa silaa osoo dhume chaarjiinni bataa wallaahi billaahi qaatanu dhaabbataa keessaa'uu kan dhalaan dhaabbataa alhamdulillaahi yaa abbaa galataa badhaasa kee kanaa namni maa dagataa badhaasa kee kanaa namni oom yaadata. Yaa shamarran keenya meena dhaggeeffadhaa hagumaan beekurraa mee isin gorfadhaa badhaasa rabbiitis of hirka yaadadhaa doolaa sadii finnee kanaat afraffaadhaa meeqa karaa tafee kanallee yaadadhaa. Warri as geessan kan darbe yaadadhaa dalagachuuf taanaan obsaan dalagadhaa janaaf taanaan tokkicha jaaladhaa nama gaarii taanaan bultii ijaarradhaa dhibbaa wajjin iyyuu sanirraa fagaadhaa kuni gorsa kiyyaa meenarraa fudhadhaa. Warra ofii gorfamen nu gorsan jedhinaa kan dhalaa carrabnee dhiiratti harkaaffannaa soba lafa keenyee dhugattii dubbannaa maaliif zeenii bittan dura wal gaafannaa janaa zeenii kana mi'eeffannaa dhiigisin dalaguu torbanumaa shaanaa shari'aan nasiibaa irratti gubannaan gariinni bitataa kaana raba kennaa obsa irraan qabuu asumarraa beeyna kan irraa gubate nama meeqa beeynaa lamaa sadii bulee bitee janaa mee takka waan janaa kanatti deebinaa wama itta jirru maal irraa dhofsinaa ilmi dhiiraa kunis shamarranii diinaa guyyaa gad hin taa'u walkan janaa. Yaa shamarran keenya saree masin nyaatee wama bakka jiru zeenitti shaannatee sirratti dawwalaa lakkoofsa laallatee maqaa biyya kan keessumarraa gaafatee biyya isa ofii dabseetti himatee akkami sabboontu jedhee jalqabatee haasawa jaalalaa san gadi fudhatee suuraa hun agarree sagaleen maraate. Sabboonticha sabaa obboleessa kiyyaa qilleensumarraan kaasuu wayyaa sabboonticha sabaa obboleessa kiyyaa qilleensumarraan kaasuu wayyaa karaa shari'aatiin bultii jaaruu wayyaa biyya namaa jira dalagachuu wayyaa waan argama hundaa obsa godhuu wayyaa nagayaan jiraadhaa galaa kara biyyaa biyyuma keenyatti bultii jaaruu wayyaa bultii biyya arabaa firraa dhiisuu wayyaa mee bareenni tamii saraan dhufte biyya. Ani ofii iyya labseen jira waan argee dhagee hunda ibseen jira shabaabni Itoophiyaa hundi suudii jira biyya Itoophiyaa jaarsaaf durba jira hiriyaan abbaadhaa durba fuudhaa jira shabaabni baqatee biyya namaa jira haadhalmaa sadihii wajjin iyyaa jira haadhilmaa sadihii durba caalee jira gatima durbaatti of dhaadheessaa jira dhalaan biyya suudii gatii baasee jira garaa kiyya keessa waa hedduutu jira mee hundan dubbannu obsatirra jira walaloon kiyyallee dhuma galee jira dhiifama naaf godha balleessaa koo maraa waan zeeniin jalqabee walirraa qeen jira kana caalaan deemu an xumurreen jira dhiifama jechuudhaan deddeebi'een jira dogongorri nafu ilma namaa biraa assalaamu alaikum jedhee dhaabeen jira.